جلت سرني نقم كفودا إيروما كدو أجرو كوالين جرينيا غافي عادات عادان ورمو أكا تنقرفمو أكا بلفمو إنيوما بيجارو كيسا ديبامي إنيوما بيجانات أورمات إنجارمته نوي مكا كينير راكاسي هانغا بيفو منو جيرو تدبان مالي أورماتانو تتي كان غودما تريف كان أفر رحمبي سودف سوچين غودما تريف كان صدفا سينا أكما ريفو جريت أماني سينان كم أماني خليس سنبه نكرا فولدورا ديا مندندو كناب غافي أنيوما ورمو هوغا جنو غافي أفاني كب غافي آدا كبا غافي سينا كبا تك أنيومان لما فان أنيوما تاني كسينو غافي أبا بيوماتي غافي كبينياتي أروميا تنا ربي نوكن سبت ربي ترد نومه دچي كم نوتن أبو في أيورا دالميتي और मर्राका बत्ता नहीं जरन केन्या मिति केन्या रत्ती करू लगें केन्या रत्ती ओयरू केन्या रत्ती sirnoonni dhufaa dabraan ummata keenya saamaa yoomsaa waan turaniif qabeenya keenya kan lafa jala jiru kan lafa gubbaa jiru kan qilleessa keessaatillee oromiyaa keessatti itti fayyadamaa ta'uu qabna malee hiyyoomuu hin qabnu kan jedhu gaafiin lammataa. Gaafiin sadaffaa qe'ee teenya irratti oromiyaa teenya irratti gandarraa hamma oliititti kan namni takka akka sirna naftanyaa sanitti ormi dhufee qawwee nu bulchu lammaffaa akka zamana wayyaanetitti doofaaf du'aa nu keessaa baasanii ittiin nu bulchuun ta'uu hin qabu. Nama nuu ta'uun sagalee keenyan akka gaafa gadaatitti filannee heeraaf seera warri nu filanne tumuun buluudha jechuu. Gaafiin Oromoo sadii tana irraanfatina sadii. Gaafii eenyummaati. Gaafii abbaa biyyummaati. Gaafii qabeenyati. Gaafii mootummaa dimokiraatawaa sirna dimokiraatawaan buluuti. Kana tiyooriin himi kan hin jechaa ture. Sochii afran qal'oo jechuu beeytanii ka baharraa ka'e. Kaalii birraanfaa keessa turan. Oromummaan tuffatamtee dhiibamtee waan turteef nu namaa gatii miti. Dirree dhawaa keessatti bara san keessatti cidha cidhaatirratti namni keenya afaan ofiitiin sirbuu hin danda'u ture. Sochiin baharraa dhalate sochiin lixarraa dhalate uummanni keenya kan Pirotestaantii gama lixaa jiru afaan ofiitiin waaqa isaa waan kadhachaa tureef san cunqursuudhaaf yaalaaleen afaan keenyaaf nuufi rabbi jidduu dallaalli hin barbaachisu har'a qees balaayifaa jedhan dur gidaadha soollanfaan gama lixaatii jechaa turan jechuudha. Gaafiin eenyummaa gama lixaatiif gama bahaatii mayre suni tokko kana ragaansa. Lammaffaa waa'ee sochii fakkeenyaaf Jeneraal Taaddasaan Faan Maccaatuu lamatti keessatti godhaa turan. Hamma dheeratitti deemanii qalanii Oromoo waliin nyaachisan Oromoon tokko addaan hin fagaatiin waliin irraanfatiin amantii adda addaa qabaatus bakka adda addaa qubattus ati ummata tokko hidda tokko irraa dhufte hireen teetis waliini kan cunqurfamtu kan dhiitamtu islaama waan taateef kiristaana waan taateef baha waan dhufteef kaaba waan dhufteef gammoojjitti waan dhalatteef baddatti waan dhalatteef osoo hin ta'in Oromoo waan taateef jahanii wanni barsiisaa turaniif gaafii eenyummaa cimsuu barbaachisa waan ta'eef odaa qabdanii odaa agartan kana odaa agartan kana laaftutti dhufne beeytaa jedhu odaa amma nu hundi ofirraa qabnu kana Hayilamaariyaam Gammadaa fa'atu mallattoo waloo Oromoo jee kaa'e. Hayilamaariyaam Gammadaatii fi Maammoo Mazammir gaafa ajjeesan Hayila Sillaaseen maal jedhe beeytu jara lamaan sana ajjeesaa jedheen jara kan gadhiise maal jennaan ebaabin Magdal ka cinqillaatu noo jedhaniin yeroo san waa'ee odaan tun gadaan tun Oromiyaan tun deebitee akka ijaaramtuuf wanni qabsaaniif ummanni eenyummaa hin qabne kalammataatti waan hin ceene ce'uu hin dandeenyeef jechuudha. Kanaaf gaafiin Oromoo kan eenyummaa tokkoffaa kan lammaffaa kan qabeenyati sochii baalee jechuu dhageessanii waaqa guutuu fa'aa dhageessanii miti kan bosonatti isaan galche biyya alagaa Somaalee bira kan isaan geesse qabeenya ofii irratti baalee yoo dhayitan dhiyoon dhaqean lafa ajaa'ibaati baalee qorti Oromiyaa qallabuu danda'e garuu
irboofsi soodhan saamammaa waan turaniif qeeteenya irratti rafa rabbi nuu kennee abboota keenya irraa dhaala irratti lammii lammataa ta'uu hin qabnu ashkara ormaa ta'uu hin qabnu jedhaniiti kan fincilan jechuudha. Kuni harkan dhayinaa dhaggeeffadha. Maaliif gariin irra waan irraa dhufne nu irraanfachiifteeti sirna kaleessa ofirraa kaafne jalatti deebisuu barbaaddi. Kanaaf tokko gaafii abbaa biyyummaati. Lamaan kara dhawaatan deemaa as geenye jechuudha. Kasadaffaa mootummaa walooti. Mootummaa dimokiraatawaa ijaaruun. Hanga ammaatitti gaafa qabsoon dundura xirroorraa eegalteerraa baharraa eegalteerraa kibbarraa eegalteerraa lixarraa eegalteerraa jiddu galeessaa dhooteerraa bara afran qallootirraa baaleetirraa maccaatu lamaatirraa kaasee hanga ammaatti qabsoon tun gulantaa takka boqonnaa gurguddaa sadii jala akka dabarte yaadachuun barbaachisaadha. Tokko revival phase kan jennu kan dadammaqiinsa Oromoon kun erga sirna Minilikiin cabee malkaa malkatti addaan qoodamee eenyummaan isaa dhiibame eenyummaa alagaa akka fudhatuuf irratti hojjetamu eegalee booda hoggaa qabsoo eegalu ka duraa hojiin dura gaafin dura gaafii Oromummaa ta'ee miti hojiin duraa abboonni keenya qabsaa'onni nu duraa godhan eenyummaa Oromoo deebisanii ijaaruudhaaf uummata kana dammaqsuu qaban turan. Sirboota amma akka Dumbushee Galaa Ali Birraan sirbuun jaalalaaf itti wal xabbasu deemnu kana laafaan seenaa. Don't take it. Sirboota Ali Birraa Ali Shabboo kana hoggalaaltan even kaabutoo boodarra hoggalaaltan lafa Oromoo kana keessatti waan jaalallee wayii jalaa badde fakkeessetti asoosaarraa kaasee hamma dirree dhawaatti hamma kamisetti si geessa. Uummata keenya wal barsiisaa turan jechuudha. Uummata keenya dammaqsuu turan jechuudha. Yeroo ishee Mammarra Shaaffaan gara Somaaliyaa dhaqanii reediyoo afaan Oromoo yeroo duraatiif eegalan qawwee fuudhanii caakkaa seenuu wallaalaniiti miti. By the way, namni tokko Ayyuub Abubakar jedhamu ka yeroo san dhaqee reediyoo san eegalee loltuu ture Kubur Zabanyaa keessatti warra Mangistuu Naawwayii wajjin Hayila Sillaasee garagalchuuf hojjete. Loltuun beekamaan qawwee qabu kuni qawwee barbaada dhiisee maaliif miidiyaatti deeme hoggaa jenne ummata sammuu isaa irratti hojjechuu waan qabuuf ummata dammaqsu Oromummaa ummata barsiisu ummata wal yaadachiisu walitti hidhuun the revival phase baroota 1960 irraa hanga 70tti hojiin qabsoo Oromoo keessatti hojjetame the revival phase bara dammaqsuu Oromoo jennuuni jechuudha. Itti aansee bara 1970 irraa kaasee sochii barattootaaf sochii qonnaan bulaa godhame keessatti reconstruction phase seenna. Yeroo Oromoo deebi'anii ijaaru ummata dammaqsitee jaartaa jechuudha. Haayilee Fidaa maal jee ummata ni dammaqsita ni jaarta ni hidhachiifta akkasitti bilisa baataadha. Adda bilisummaa Oromoo dhaabuun barruulee adda addaa dhaabuun yeroo sanitti jaarmayni gubbaaf alatti maqaa icaatiin haa ta'u Mayisooniin haa ta'u Ibnaagiin haa ta'u warri dhadhaabatamaa ture suni reconstruction phase. What happened in the reconstruction phase? Reconstruction phase keessatti wanni ta'e maali? Yaanni Oromiyaa jedhamu kun uummata keenya keessa akka seenu. Hayyoonni akka Haayilee Fidaa fi Mammarra Shaaffaan uummanni Oromoo qubee mataa isii ittiin barreeffachuu qaba jedhanii barruulee qopheessanii uummanni keenya afaan isaatiin akka baratu gochuun. Uummanni keenya biyya alaa jiru warri asii dhiibamee bahee seenaa Oromoo barreessuun yaanni Oromiyaa Oromoo jedhu kuni mataa namaa keenya keessatti akka ijaaramu reconstruction waan diigame san deebisanii ijaaru Oromoo Minilik diige san deebisanii ijaaruun baroota 1970 irraa hanga bara 1991tti deemee jechuudha. 91tti sirriitti qalbifadhaa. Maaliif handooteef saamunaa Habashaatiin mataa nu keessaa dhiquu yaalaa waan jiraniif filannoo boodatti dhufna. Don't worry about the election. Waan keessa dabarre beekuu barbaachisa. Phase 1 1960 irraa hanga 70tti the revival phase ummata keenya hojii dammaqsuuti kan hojjenne. 1970 irraa hanga 90tti reconstruction phase yeroo Oromoo fi Oromiyaa ummata keenya keessa deebisnee ijaarre. Yeroo waraana bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre, yeroo adda bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre, yeroo sagalee bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre keessatti 80moonni kun yeroo ammoo wareegama qaqqaalii itti kafalle.
Gari narra qabsoon Oromoo achiin kenne maal no baay'ee deemne bareedaan keenya reconstruction hoggaa jennu tokko isin yaadachiisa yartuun amma waan deddeemtuun tokko akka beekaniif Oromoo har'a qoqqooduu barbaadan sadarkaa kanatti nuu damma'etti bara dukkanaa san keessatti Oromoo jaaruudhaaf jecha shiniga jechuudha yaadachuun ooltan Magarsaa Bariifaan gargaarsa qabsoo kanaatiif gara Somaaliyaa hoggaa deeman amantii adda baasanii yeroo ajjeesuu deemanitti nu Oromoo gabbaane amantiidhaan adda baaneen dhumnu jedhanii yeroo dhuman sanitti yeroon sun yeroo Oromummaan itti ijaaramaa turte jechuudha. Oromoo dammaqsine Oromoon jaaramet wanni mataa Oromoo keessatti ijaarame waan tokko si yaadachiisa. Bara 1986 barraan dhaladhe jechuudha akka Awurooppaatti. Nama Profeesar Mahammad Hassan Jaaniintu jira. Biyya alaa dhaqee asirraa qabsoorraa biyya alaa hiree argate. Maal jedhan warri har'a Oromoo xiqqeessuun barallee xiqqeessan. Wanni Oromiyaa jedhamtu tuni mataa hayyoota muraasaatii fi daasporaa malee lafarra wanni jiru hin jiru wanni Oromiyaa jedhamu kijibaa jedhanii waan jedheen beektaa hin cinqaminaa jedheen Oromiyaan mataa Oromoo keessa teenyan guyyaa lakkaatti malee lafarratti bat jettee buutee ijaaramti jedheen. This is 1986. Hayyichi irraa gebeeytan hin dhaadanne hin dhawwaaqe 91 Oromiyaan ijaaramte moo hin ijaaramne qubeen hojii qabatte moo hin qabanne mallas nuun kennine hin kijibanii bar dhiiga baaroo tumsaatiin dhiiga ilmaan Oromoo kumaatamaatiin kan Hayilee Fidaatiin kan Taaddasee Birruutiin kan Maammoo Mazammariin kan Badhoo Dachaasaatiin Oromiyaan sun Oromoon irratti hojjetee dadammaqsee Oromoo wal jaaretti osoo jarattiitu wixxifattu 91 Oromiyaa gadi ijaarree qubeen barachuu eegalle jechuudha 91 booda hoo maalin isin jee the first phase was revival the second phase reconstruction the third phase actualization kan jennuun implementation jechuun kan dandeenyu Oromiyaan jaaramuun abbaa fedheen haa guutamtu Oromiyaan jaaramuun qubeen barachuu eegaluun jajallattus hir'attus haphattus 90 tokko irraa kaasee hamma 2018 tti hojiin hojjetamaa ture Oromoo dammaqee ijaarame san Oromiyaa dammaqiinsa uummata sammuu Oromoo keessa ijaarame san hojiirratti hiikudha jechuudha. The third phase kan jennuun uummanni keenya magaalaatti galuun afaan ofiitiin barachuun biirokraasiin even opinion lee yoo taate biirokraasii keessatti namni keenya galuun yeroon sun yeroo actualization jennee irratti deemaa jirru 2018 yeroo qabsoo keessanii qabsoo qeerrootiin jijjiiramni kun dhufu reconstruction santu waan jaarame santu Oromiyaan jaaramuun qubeen barachuun dhaloota qubee jennee irra ittiin ufjanyu kun qeerroo jennee irra ittiin jenyu kun qeerroon kun 69 waraana bilisummaa Oromoo dura yeroo dhaabuudhaaf deeman jaarraanfaan edanitti ijaaran qeerroo ganamaa jedhama nama 36 osoo deeman bidiruun jala cabtee Somaaleetti hidhaman waggaa 5 achirraa deebi'ee dhufe sochiin keenya kun nu ala teenyee isin as teessanii gariin mana hidhaa ta'e kan filiinsuu dandeenye qabsaa'onni duraa wareegamtoonni nu dura lubbuu isaaniitiin dhiiga isaaniitiin Oromoo dammaqsanii Oromiyaa barreessanii qubee hojiitti waan hiikaniif nummoo dhaloota san waan taaneef san irraa fayyadamnet sirna wayyaanee waggaa 50 nu nyaachuudhaaf qarriffaa qarachaa turte afaan qabattee qeetti akka gooltu woone jechuudha kuni feezii kana now 2018 as maal keessa seenne feeziin sadan dura gaafan biyya kana dhufe waan isin jedhe feeziin sadan dura is a resistance phase governance itti ceenaa jenne kaayyoo sadan osoo hin gatiin kaayyoo eenyummaa abbaa biyyummaa fi mootummaa ofii ce'umsa kana keessatti akka yaannetti illee ta'uu baatu jarri bakka ofiitti deebi'uuf illee yaalu amma qabsoon itti aanu qabsoo mootummaa ummataa dhaabuuti dhagaya gaafileen sadan Oromoon qabatee bayee suni they are indivisible adda qoqqoodamuu hin dandayan addaan hiramuu hin dandayan akkamitti jedha 91 qubeen barachuu eegalleemi afaan keenya Oromiyaa jaarranneemi
gaafiilee gurguddoo keessaa xiqqoo deebi'aa dhufte. Gaafiin eenyummaa, gaafiin qabeenya amma fakkeenyaaf keessattuu waggoota lamaan dabre kana keessatti saamicha wayyaanota dhaabuu danda'uun haga tokko saamichi nurraa dhaabachuu. However, afaan keenya irra qancaree jira. Oromiyaa keessatti afaan kun waggaa 27 kana uf duuba deemaa jira malee guddachaa deemaa dhabuun manneen jire hojii adda addaa keessatti even manneen Oromiyaa yoo dheettan waan naannoo biraa dheettan isin fakkaata. Kaasamu afaan hundaan afaan biraatiin. Aadaan keenya amma humnaan xiqqoo irreecha kanaan jabeeffataa dhufne malee aadaa keenya irratti qorannaan gahaan godhamaa hin jiru. Promoshiniin gahaan godhamaa hin jiru. Har'as aadaan Itoophiyaa aadaa ormaa taate nu garuu wajjin ragadaa deemu. Qabeenyi wayyaan irraa hambifanne har'as ormatu itti fayyadama malee dargaggeessi keenya hojii dhabee jiraata. Waay? Isinitti himu haga feete eenyummaa kee deeffatte, haga feete qabeenya kee deeffatte mootummaa siif ta'u yoo hin qabaatin, mootummaa siif ta'u yoo hin filatin, gaafiin sadan sun mootummaa siif ta'u jechuun ka ati filatte ka boru na buusa jedhee sodaatu yoo qabaatteen alatti eenyummaa keetis guddisuus tikfachuus hin dandeessu. Qabeenya hartuu fi saamturraa hambifattes misoomfachuu guddifachuu hin dandeessu. Boqonnaan amma itti jirru kuni boqonnaa gaafii sadaffaa san bakkaan geenye gaafii lamaan hafanis hojiitti hiiknu jechuudha. Kanaaf isinitti hin dheeresse maaliif miidiyaa kanan lallaala kaadiree waan haasoftuun laala. Bakka wayyaan illee qilleensummaan fuudhee waan deeme itti fakkaata. Afaan Oromoo kunis akkanumatti waan namni asiin ga'e itti fakkaata. Oromiyaan tunis takka xaddeetti gamanaa nyaatan tuni lafumatti waan dhuftee fi har'uma kaadireen waan jaaree itti fakkaata. No. Waggaa 50 itti buqqaanee itti cabnee itti dhumnee akka finne akka yaadattaniif. Filannoo kana filannoo Baqqalaa fi Jidduu Jawaar Mararaa jidduutti miti. Filannoon kun kaayyoo kumaatamaan itti wareeyne. Kumaatamaan manneen hidhaa keessatti itti kolee itti guddeedame. Kumaatamaan baqatee bishaan keessatti itti dhume. Bakka takkatti kan ittiin ceesifnu malee akka gariin itti fakkaatutti yeroo itti qoosaatii miti. Ijoollee taphaa simbiraa lubbuudhaan. Nuuf filannoon kun ka amaanaa abboota keenya, hiriyoota keenya asitti sabbata keessa nu biraa fixanii tarkaanfii takka bakkaan hin geenyu guututti tarkaanfii takka gara fuuloon duraa itti ceesifnu jechuudha. Kana akka yaadattaniif don't ever forget. Biyya kana keessatti waan nuti taane, biyya kana keessatti waan Oromoon ta'e bineensi hin taane, bineensi hin taane ilma namaatiis. Dhaamsi ani isiniifis qabu, qeerroo keenyaafis, miseensota keenyaafis, qabsaa'otaafis qabu. Waan haaraa uumaan jiru, lubbuun teenyas, qaariin keenyas kan abboota keenyatiin hoggaa ol bira qabuun baay'ee xiqqaadha. Kanaaf xurreen irra jirru, karaan irra jirru, karaan dhiigaan taraarame lafee abboota keenyatiin lafarra kaa'ame waan ta'eef filannoo kanas filannoo akka taphaatitti ittiin laalamu akka hin taane hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf filannoo kanatti hin seenna. Filannoo kanatti akkamitti seenna? Hirbuu ummata nu biraa kufee bakkaan ga'uu dhafi. Waadaa hiriyoota keenya jaallan keenya qaamaa irratanii nu keessa jiranii homaa godhuuf hin dandeenyu garuu kan hin cabe lafatti miti akka jaanii isaan at least nagaa rafaniif. Kanaaf qophii godhaa jirra. Qophii godhaa jirru duula eegallee jirra. Waan gooneef sababa qabna. Fakkeessaan isaan faranjitti fakkeessan. Warri Islaamaa maal jabee daadurreen hajjii dhayxeef eegeesii akkas gochuun dhiiftudha. Jarri kunis dimokiraasii waan jedhaniif haa mul'ifataniif duula goonee akkuma yaannatti duula torban lamaatiin amalli isaanii as deebi'aa jira. Nuyi garuu
karuma kaleessa abboonni keenya irra deeman deemna. Tokko oromummaatti amanna. Oromummaatti amanna. Lama tokkummaa qabsaa'otaati irratti hojjanna. Sadaffaa beekumsa qannuu fi muuxannoo qabsootanaa tabiyyoota biraa walitti fidnee tarsiimoodhaan masakamna. Afraffaa naamusa cimaadhaan sochoona. Naamusa qabsootiin. Kanaaf bakka amma jirrurraa kaane akka isaan wacanii miti waan tokkoon isinitti himu. Jaarmeeneen Oromoo qabsoo bilisummaa Oromootti amanan. Ummanni kun biyya kana keessatti dhugaa qaba. Dhugaa kana immoo dhiiga isaatiin asiin gahate gara fuulduras mootummaa isaa malu jaarrachuu qaba warra jedhu wajjin wal taane gamtaa kan jaamu uumne xumurree jirraa jechuu. Mana Marisa. Bilisummaa Oromoo, Koongiresiin Federaalawaa Oromoo, Paartiin Biyyoolessa Oromoo finnee jirra akka jarattiin odeessituu miti dheengaddas waliin turre. Warri sirna naftanyaa ol deebisuu barbaadu birrii biliyoona walitti guuraa jira. Kadree ofii ittiin haasofdu malee qabsaa'ota Oromoo chirichaaroon hin bitattu kana siniif hin mirkaneessa jechuudha. Gorsii fi dhaamsi ani deeggartootaa fi paartii warra biyya bulchuuf qabu. Qabeenya guddaa qabdan. Naggaadee doorsiftanii miseensarraa guurtanii mootummaarraa hattanii biyya alaatii maqaa keenya liqeeffattanii qabdan. San isiniif rabbitti wal gaafata qabeenya qabdaniin hanga dandeessan nama bitadha rakkoo irraa hin qabnu. Caasaa mootummaa qeerroo wayyaanee irraa ari'ee harka isin kaa'e isin harka jira. Odoo haqallee ta'uu baatanii itti fayyadamaa sunillee nu yaachiftu jennaan. Miidiyaa mootummaatii fi warra alagaa isin wajjin jiru wajjin maqaa halkanii guyyaa nu balleessitanii itti jabaadha. Maqaan keenya onnee uummata keenya keessa jira hin sodaannu propagaandaa itti bu'aa jennaan. Warra Oromoo jibbu Oromiyaa diigee Itoophiyaa lumutti ijaaruu wajjin qubee walitti kaayattanii nutti jirtanii gaa'ila gaarii isin haa godhu itti jabaadha jennaan. Maallaqaan nu caalanii dhaaba mootummaa harkatti galfatanii hattuu fi booyyee jigii hammatanii filannootti haaseenanii yoo kanaan nu caalanii nu mo'atan xax laxxi jenneet mo'amnee harka kenninee akka mormituutti itti fufna. Wanni hin fudhatamne garuu wanni hin fudhatamne mootummaa harkaa qabna jedhanii miseensota keenya hidhuun aangoo harkaa qabna jedhanii hogganoota keenya ajjeesuuf doorsisuun waajjiroota keenya banuun never kun fudhatama hin qabu jennaan. Beeyta garaana nyaatanii mee waaqa isin uume sodaadha. Ummata Oromoo waggaa 50 irraa seerraa haga mallasaatitti mootummaa tan harkatti kaayatanii faranjii haga chaayinaa araba haga gurraachaa sadaqaa kadhatanii tumanii hidhanii ajjeesaniif duuba deebisuu dadhabani. Warri kaleessa wayyaanee jalaa ba'eer kun ajjeechaan sodaachisuun duuba deebisuu danda'a. Waan tokkon sodaatina. Never doubt ummata Oromoo. Ummata Oromoo dhibbaa dhibban itti amanan. Ummata dhugaa qabu akka ta'e. Ummata tokkummaa cimaa qabu akka ta'e. Shufuroon gandaaf amantiin fiffiidu. Gabaan Oromoo isinitti himu.
itti hima warra of wallaale kanatti gabayaan Oromoo jal'aabni Oromiyaa liishoon isaa dhiiga qabsaa'otaatiin tolfame girgiddaan isaa muyni isaa lafee goototaatiin dhaabame abadan jumlaa malee chirichaaroo hin bitatu kana itti himaa nuni dhan jechuufi miti waajjira keenya cufan jechuufi miti nun ajjeesan jechuufi miti moojii warra amata dhibba nugusa ta'uu barbaaduu malee nuti du'uufis hidhamuufis dhabamsiifamuufis qophii qabsaa'ota nuti qabsaa'aan Oromoo bolola aangoo hin qabu bolola bilisummaa malee bilisummaa ummata isaa malee dhugaa ummata isaa malee tarsiimoo qabna tokko yoo hidhan kumaatama itti hiriirsina tokko yoo ajjeesan kasan darani jala itti ol baafna abadan waan takka beekuu qaban ji'a as deemu filannoo as deemu kanarratti jaalatanii jibbanii wixxifatanii ka danda'an nu keessaa ajjeesanii hidhanii ummanni Oromoo fi Oromiyaa akkan isin argu kanattin arga mootummaa isaa ta'u inuma filata bakka inuma filata kan ammoo dhaadu dingoonu beeytu wal beeyna bar wal beeyna amma isaan maa yaadan beeytu miseensa miliyoona 7 qabnaa jedhan 70 kenna caalaa onneef dhuga qaba doolaara biliyoona qabnaa Arabaaf Chaayina faranjiin nutti kennanii jedhan midhaan qunnaa takka gabaree kennati caalaa hin sodaatina waggaa lamaan biyya kana galle kana jala deddeemne waggaa siree jalatti qabnu cidhaan siree birallee jaaraa turre beeki isinitti himu biyya tana qabaleerraa haga federaalaatti qabsaa'ota Oromoo jaarree jirra hin sodaatina hin shakkina nama 500,000 hidhuudhaaf qophii qabnaa jedhan yoo manni dhagayeef ol siisaa jennaan miliyoona 15tti dhugaa rabbii isinitti himuwan miliyoona 50 kana yoo hidhan abadan Oromoon inni wabilisoomti mootummaa isii ta'u inuma jaarratti kuni uma wanni an dhaamu isinitti wanni nama hundaa biyya kanaaf ta'u wanni nama hundaaf ta'u nama hidhuu dhiisa naman doorsisinaa nu sodaan kaasanu keessaa bade onnee hin qabnu diilolloofne nu ajjeesuuf illee rakkitina ummanni kun akka cirrachaati hin dhumu jala wal horaa jira gandaan qoqqonna jettanii irraa hin deemina ganda hundattuu isuma saamaa jirtanii saamamaa akka jiru hin beeka hattuuf sagalee hin kennu kana beekadha wanni nu hundi tuuf qopheessuu qabnu homaa akkanuma wixwixi jetti malee filannoon hin godhama filannoo kanarratti wal falmina wal dorgomna Oromiyaattis Itoophiyaattis mootummaan filama filannaan godhamu wama lama Oromiyaa keessatti warra Oromummaatti amanu ummata Oromoo abdatu waan keessa dabarre beekuu fi gatii itti godhu gara tokko warra ummata kabajaan qabne qawwee wayyaanee baay'ee irraa fudhattee caccabaas dhiifteef kana abdatu warra obboleeyyan fi oorutti gadi baasuu didee ollarraa jigii kadhatu
kana jidduutti godhamti. Sadarkaa Itoophiyaatti warra sabaaf sablammoonni wal qixxummaadhaan qe'ee rabbi isaanii